hubannoon bu'uura siyaasaa inni dhugaa misooma hojjechuu fooyyee jireenyaa fiduu bulchiinsaa fi murtii jireenya idilee namummaa dabarsuudha jedhu. Dr. Tashoomaa Addunyaan hiikoon siyaasaa bu'uura mataa isaa qabaachuu dubbatanii. Namoonni siyaasaa define goon politics is the exercise of power jo. Namoonni politikaa hirmaatanii maal go'aa jiru? It's the exercise of aangoo jechuudha. Politics is a resolution of conflict. A resolution of conflict jechuun politics is not the production of conflict. Adda addummaa iddoo jirutti adda addummaa kee bal'isitee gara fuulduraatti kan itti deemtu. Gartuu siyaasaa keessatti gurguddoowwanii fi qaroon biyyaa hammatamuun fooyyee jireenya tarkaanfataa uummataatiif waltumsuun lafee dugdaa hiikoo siyaasaa keessatti mul'atu ta'uu qabas jedhanii hubachiisu. Baay'eewwan gartuuwwaniitiin hiikoon siyaasa biyya keenyatiif kennamu cuunfaa yaadati irratti qofa rarra'ee mul'atas jedhanii. Politics is not only the idea. Politics is a practice. Namoonni baay'ee politikaa idea kan go'an yoo laaltan yoo hojii hojjetanii bu'aa agarsiisanii hin laallu. Because namoonni sun baay'ee kan amanan politika is an idea isaaniif. But the right idea, the right concept of politics is a practice. Ani siyaasa keessa yoon seene siyaasa kanatti kenname raawwachuu qaba. Ani hoogganaa daandii yoo ta'e siyaasa keessa yoon seene daandii oomishee agarsiisee siyaasa galuu kiyya agarsiisuu qaba. Ani siyaasa keessa galee hoogganaa barnootaa yoo ta'e barnoota qulqulluu kan ta'e dhiyeessee uummata kiyyaaf agarsiisuu qaba jechuudha. Dr. Tashoomaan Addunyaa hiikoon siyaasaaf kennamu baay'een isaa biyya keenya keessatti dabaa ta'uu himu. Itoophiyaatti waggoottan jaarraadhaan lakkaawwan duubatti deebinee kan ilaallu yoo ta'e hiikoon siyaasaa birmadummaa biyyaatiif tumsuu tureeyyuu jedhanii. Olaantummaa gartuu wal dhiibuu sirna bulchiinsaa addunyaan gatee bira darbe santu wayya jedhanii ejjennoo qabachuunii fi kan kana fakkaatan hiikoo siyaasaatiin waamamuu hin qaban jedhu kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaan. Kanas dhibdee siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul'atu fakkeenya fudhatanii dubbatanii. The first phase of our political revolution was biyya keenya tokkummaasaa eegsisuu ture. Birmadummaa biyya keenya eegsisuu ture. Erga badhaadhinni gara aangootti yoo dhufu namoonni baay'ee yaadaa kan turan Oromoon biyya bulchuu hin danda'u, biyyan balleessaa, tokkummaan eeguu hin danda'u, waa'ee birmadummaa biyyaa hin danda'u, akka barbaanneetti biyya jigsinee Oromoon biyya akka hin bulchine hin agarsiisnaa jedhanii namoonni baay'ee yaalaniiru jechuudha. Birmadummaa biyyaaf nu caala wareegama kan kaffale duraanis hin jiru, gara fuulduraattis wareegama kan kaffalu nu malee nu caala namni hin jiru. Namoonni baay'ee kan yaadan maalinni isin biyya hin beektanii, isin sabummaa beektu malee biyya hin beektanii jedhanii siyaasaa naareeshinii ofiisaanii ijaaranii namoota deemaniif waggaa 4 waggaa 5 darbee keessatti isaanitti himne jechuudha. Ammas kantiibaan kun kan hubachiisan hiikoon siyaasaa biyyoota alaa keessatti mul'atanii fi kan biyya keenya keessatti mul'atan wal bira qabamee yogguu ilaalamu ilaalcha gariin gorreen guutamuu isaati jedhu. Biyyoota guddatan biratti biyya ofiitiin boonuun dagaagina diinagdee biyyaa nageenya teekinooloojii fi hariiroo fooyyee jireenya namoomaa fiduudhaaf kan oolu yoo ta'e biyya keenya keessatti immoo gartuu tokko tokkoon hiikoon kun man'ee gandummaatii fi loogii naannummaa ta'ee hojiirra oola jedhu. Itoophiyaatti hiikoon kun yeroo dheeraadhaaf rakkoo ta'ee itti fufe jedhan kantiibaan magaalaa Shaggar. Yeroo dheeraaf rakkoo kan ta'e biyya kana keessatti tokkummaa waloo maybe yeroo baay'ee kan jedhamu malinni pride, national pride, patriotism hundeessuu ijaaruu irratti rakkoo guddaa jira jechuudha. Diinni biyya alaa guyyaa tokkoo fi moo'ee hin beeku. Diinni so amma the second revolution amma gaggeessaa kan jirru the second revolution diina keessaa balleessinee tokkummaan akkamitti adeemnu kan jedhu kan itti hojjennu jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoo kan ta'e the narration of our politics rakkoo kan ta'e dhugaa ijaaruu dhugaa gandaa odoo hin taane dhugaa biyyaa ijaaruu inclusive political narration, a dominant political narration, transformative political narration, a collective political truth ijaarree
biyya kana tokkummaasaa cimsinee deemuu dandeenya jechuudha. karaa biraatiin Dr. Tashooman kan hubachiisan biyya tana keessatti hiikoon siyaasaa dabsamuun jibba olaantummaa loogii sanyii qabiyyee misoomaa balleessuu fa'aan bulchiinsi biyya tanaa tarkaanfataa ture kan jedhu jeequmsa raafama diinagdee cabiinsa hariiroo uummataa ce'umsa hawaasummaa diinagdee fi siyaasan addunyaa bira kan duubatti hafne waggoota baay'eedhaaf gartuuwwan hiikoo siyaasaa dabsanii asiin gahaniin jedhan Dr. Tashoomaa Addunyaan. Siyaasa moofaa jechuun idea based kan hin taane jibbinsa irratti kan hundaa'e ana malee namni kan biraa yaadu kan jiru siyaasa fooyyeessi jenneellee yoo gaafanne haalli itti fooyyeessu dubbachuu kan hin dandeenye namni siyaasa isaaf hin galle ergamaa ta'a. Ergamaa ta'ee hojii diinaa biroo keessa hojjeta. That means siyaasa beekuu jechuun biyya gubuu miti. Siyaasa beekuu jechuun projectii akka namni ga'u miti. Misooma irratti gufuu kan ta'u yoo ta'e that's not siyaasa. Siyaasa miti. A conscious political thinking ijaaruu qabna.